Akkam nagaa sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya hundi keessanuu bakka nagaa dhuftan isin jedha. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti ammoo maamiltoota keenya kanneen biyya United Arab Emirates yookaan Dubai keessa jiraataniif jechuudha. Akkaataa kaardii bilbila gara Itoophiyaatti itti erguu dandeessan isin agarsiifna jechuudha. Namoota hedduutu gaafii kana gama keessattiin nu gaafataa turan jechuudha. Har'a viidiyoo gabaabduu kana keessatti deebiitti kennina. Deebiin har'atti kenninu kunis sim kaardii biyya United Arab Emirates keessa sim kaardii ittisalaat jedhamu irraa akkaataa kaardiin itti ergamu jechuudha. Sim kaardii biraadha kan DU jedhamu irratti ammoo yeroo biraadha viidiyoo itti dhiyeessuuf yaalii ni taasifna jechuudha. Har'aaf warroonni sim kaardii ittisalaa fayyadamtan kaardii bilbila keessanirra jiru gara Itoophiyaatti erguu yoo barbaadan jechuudha. Isteeppii itti aanu kana hordoftan jechuudha. Karaan isaa baay'ee salphaadha. Dursa irratti kan taasisuun isinirra jiraatu bakka meeseejii itti ergitan keessa seentan jechuudha. Yookaan meeseejii aappii keessa seentaniiti meeseejii haaraya erguuf qophooftan jechuudha. Meeseejii haaraya yogguu erguuf qophooftan gubbaa sanirratti jechuudha bakka lakkoofsi itti barraa'u irratti 17 duwwaa gootan jechuudha. 17 duwwaa gootanii as jala irratti immoo bakka meeseejiin itti barraa'u irratti lakkoofsa nama Itoophiyaatti kaardii erguu feetaniif jechuudha. Lakkoofsa Itoophiyaa san guutuu isaa barreessu jechuudha. Bifa fakkeenya amma agartan kanaa jechuudha. Bantuu wajjin lakkoofsa sirrii jechuudha. Akka hin dogongorre jechuudha. Yoo dogongortan nama biraatti kaardiin seenuu waan danda'uuf lakkoofsa sirrii san bantuu waliin itti galchitu jechuudha. Egaa barreessanii booda ni ergitu jechuudha. Yogguu isin itti ergitan yeroo musan jechuudha meeseejii biraa as isiniif deebise jechuudha. Meeseejii kana irratti fakkeenyaaf 1 hanga 7 filadhaa isiniin jechaa jira jechuudha. Fakkeenya tokkoffaarra kan jiru birri Itoophiyaa 5 yoo ergite dirhama Imaaraatii 1.4 sirraa muradhaa jechaa jira jechuudha. Lammaffaa irratti immoo birri 10 yoo ergite dirhama 2.8 sirraa muradhaa jechaa jira jechuudha. Isin bifuma kanaan hanga jalaarratti ilaaluudha jechuudha. Maallaqa amma erguu feetan yookaan amma sim kaardii teessan keessaa qabdan filattan jechuudha. Fakkeenyaaf shanaffaa irra kan jiru kana yoo ilaalle birri 100 Itoophiyaa yoo ergite dirhama 20.80 sirraa muradhaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf isa kana yoo barbaade fakkeenyaaf lakkoofsa 5 barreesse jechuudha. Achi booda eega barreessee booda itti erga jechuudha. Lakkoofsa 5 kana yogguu itti ergine meeseejii biraa as nutti deebise jechuudha. Fakkeenya birri 100 Itoophiyaadha jechuudha. Lakkoofsa kana irratti erguuf deemtaa dirhama 20.80 ittisalaat kireeditii kan ga'eerraa sirraa muradhaa jechaati jira jechuudha. Kanaaf naaf mirkaneessi jechaati jira. Sana asirratti lakkoofsa kunis sirrii ta'uu isaa eega mirkaneeffatanii booda lakkoofsa tokko barreessitaniiti itti ergitan jechuudha. Yogguu isin lakkoofsa tokko barreessitanii itti ergitan kallattiidhaan jechuudha. Kaardii bilbila keessan keessaa muratee fi nama isin filattaniif erga jechuudha. Baay'ee salphaa jechuudha. Bifa kanaan kaardii sim kaardii ittisalaa irraa gara Itoophiyaatti erguun ni danda'ama jechuudha. Maamiltoota keenya United Arab Emirates yookaan Dubai keessa jiraattan warreen sim kaardii DU fayyadamtan ammoo viidiyoo akkanaadha yeroo biraatiif isiniif dhiyeessuuf ni yaalla jechuudha. Kanarraa irraa akka waa hubattan abdii qabna. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya like, share taasisaa nagaan tura.